inni darbeera ijoolleen biyya Arabaa qooda baay'ee dhabdeetti qooda heerumuu qooda dahuu qooda heerumsiifachuu qooda fuusifachuu qooda tamaarsifachuu qooda qaraasifachuu keessa darbineerra kan keenya gubateera chaansiinsa hammoo warri dhufaa jiranu warroonni amma dhufaa jiranu anamma warra darbeef boo'an jiru warroota hammaafan boo'aa dhaloota hammatu uzriin argiinii fi harman baasiin dhufaniifan boo'aa jira jaroonna mana Arabaa keessatti akkan taane ta'aa jiraniin dhufan boo'aa gimmaashni isaanii dallaalaan ulfeessee achas ergaa jira community keessatti yeroo hundumaa na waamu ulfa baasisu eenyurraa ulfoofte kadhadheen nan gaafadhu dallaalaarraa isa nuu ergeerraa eenyurraa ulfoofte irsa madaamiirraa eenyurraa ulfoofte ilma madaamiin na daffaree dubbachuun sodaadhe guyyaa lama dura ijoollee sadiin baaseen mana Arabaa keessa ijoolleen keenya mana Arabaa keessatti dhumaa jirti warra kanaa boodaafidha malee kan nuun bo'uu qabnu warra darbaniif darbeera gaayilaadhaanis milkaa'an jirru nun deenyes guddifataan jirru qaraasifataan jirru tamaarsifataan jirru gubaa keenya eenyutu nu argaa haadhatti mannu moo abbaatti manna moo obboleessa moo obboleettiidha moo firadha moo biyyadha moo eenyutti manna ustaaz Raayyaa Biraannaa gaha je'een ji'oota jahaaf boo'aan jira ustaazota meeqa walitti gurmeesseetan sii mariisisna sii dubbisna sii finna naan jedhan namni deebisee sagalee kollee na aggeeffatu hin jiru ijoolleen biyya Arabaa naman dhagaani ijoolleen biyya Arabaa qalbiin qabdu ijoolleen biyya Arabaa naman dhageessu jedhanii nu tuffatu malee ijoolleen biyya Arabaa maal taate jedhee namni nu aggeeffatu hin jiru mee ustaaz Raayyaa barri kun bara keenya haa ta'u bara kana nu milkeessaa nu aggeeffadha nu mariisisa nu gurmeessa ustaaz Raayyaa nun jagnadha nun dubartoota sabrii qabduu fi dubartoota cimtuudha hamma garuu of ta'uu barbaadaa jirra of argachuu barbaadaa jirra hamma har'aatti nun ofiif hin taane ofiif dhagaa taane namaaf daabboo taane hamma immoo ofiif daabboo ta'uu barbaanne የመዳም ቅመም nun je'ani nun kororimaadha nun xugrazmudii moo naccazmudiidha fuudhanii የመዳም ቅመም nun je'ani jedhamiti hamma immoo madaamii mataa keenyaaf ta'uu barbaanne ofiif madaamii ta'uu barbaanne algaa abbaa manaa keenya algaa abbaa manaa isaanii haa afani misaa iqaa ijoollee isaanii haa qopheessani hamma har'aatti algaa madaamii afaa jiru algaa isaaniin afanne misaa iqaa ijoollee Arabaa qopheessu malee misaa iqaa ijoollee isaaniin qopheessine ustaaz Raayyaan dadhabne lakka namni dadhabaa dadhabneerra lakki hin dadhabina abshiraa yoo nun jettan immoo nu gurmeessa nu ijaara waliin mari'adhaa nu ijaara nama amannu dhabne nun namatti kennan nu dhabne namatti waan keenya amaanaatti kennan nu dhabne dhumaa jirra biyya Arabaa keessatti okay warri waggaa 20-15 baane chaansii hundumaa keessaayyuu baaneerra kanaa boona deenya kanaa booda tamaarsifanna kanaa booda qaraasifanna okay warra dhufaa jiraniif immoo warroota hamma dhufaa jiraniif immoo aspaaltii haa taanuufi daabboo haa taanuufi haa milkaa'ani warri dhufaa jiran adaraa keessan ustaaz Raayyaa የመዳም ቅመሚin haafu madaamii haa ta'an waggaa 5 waggaa 3 hojjettee haadha manaa haa taatu haadha suuqii haa taatu haadha of ta'ummaa haa taatu tasfaa kutan ijoolleen keenya yaa ustaaz Raayyaa anumaa tokko siniin hin jedhu nu gurmeessa nu ijaara rabbii gaditti nu sassaaba maqaa keenyaan baankii ta'u nu bana maqaa keenyaan diinagdee keessa nu gasha nu ijaara nun jagnadha nu ilaala waggaa tokkoof lamaaf taarikii hojjennee sin agarsiisna nu ijoolleen biyya Arabaa nama amantuu dhabde malee namatti kennattuu dhabde malee nama shii milkeessuu dhabde malee ijoolleen biyya Arabaa milkaa'inaaf qophoofteetti kutatteetti amma galatooma sinittiin baay'isu magaalaa Riyaadirraa
maqaan koo Munaan jedhama magaalaa Riyaad irraati dhaleen guddifanne milkaa'ina keessa